يا بلجين سقاري سير دين إسلاما تايتا فانقودا والميدون كونكما جيرون جيران يقني والكتما زبنا عليين خليفة إسلاما أنقف صحابة مؤمنة غنما ilma beera nabi leenca fakkii namaa hayyummaadhaanis beekamaa booda khaliifaa Usmaanii yoo naannoo tokko shaneen galee ba'ee jedhani abaawoon seene naannoo san keessa ce'e jedhaniitiin jedhani naannoo sanitti guyyaa borumtaa waraanatu gannaqamaa jechuudha. Dhali jedhaniin abaawoon as keessa darbe akkamitti arguu dhabde. Amma dheengadda arsii jechuudha gara naannoo saguree sana nachi ture dhiyootan jechuudha. Abaawoon naannoo san dhufaa jirti jedhanii kama hin jirre kana jechuudha naannoo san itti seenanii jechuudha. Ummanni akka itti bulaaru hin beektan isin. Farda gaarii fardaa kana dur xaaxaa qaba. Gaarii fardaa kana yoo nama tirfiife sababa godhanii akkamiin nama tirfiifetee fi nama gadhaabatanii karaa makiinaa irratti irra deemaniitiin caccabsanii tumaadhaan. Haati ilma ofiitiif dubbataa jirtu lubbuu fudhattee jalaa dheessaa jirti jechuudha. Ati ka miidiyaa irra teetu kan ruuzii nyaattuuf kan hamburgaa nyaattu gadi bahi sagalee ta'e gadi bahiiti karaa tiiyuutariidhaanii biyya Awurooppaa keessa teettan akka asiin dura gaafa Jawaar hidhameetiin jedhe san gadi bahee diqqaa guddaan karaa irra bulee roobni isinitti caamee karaa irra teettaniitiin dheedhii nyaattanii bilcha qorraa nyaattaniitiin sagalee taatanii jechuudha hamma humna keessaniitiin ammas gadi bayaa kan Ameerikaa jirtu kan Jaarmaan jirtu kan Faransaa jirtu gadi bahii saba kan keetiif sagalee ta'e kan biyya keessaa garuu afaan qawweetiin bulaadha irmi abbaa gurguratee bulaa jira jechuudha. Amma motoriin sa'aatii lamaan booda karaa darbuu hin dandeettu gara arsii kanatti naannoo biraa hin beeku sa'aatii lamaan booda gara motoriin gadi baatee ol deebuu hin dandeettu gadi baatee ol deebita taanaan shan nyaata geessitee deebita. Ka du'aati ilmi sun kafanni sa'aatii jechuudha. Lubbuun ilma namaa bishaan yoo naannoo tokko shaneen galee ba'ee jedhani abaawoon seene naannoo san keessa ce'e jedhaniitiin jedhani naannoo sanitti guyyaa borumtaa waraanatu gannaqamaa jechuudha. Dhali jedhaniin abaawoon as keessa darbe akkamitti arguu dhabde. Amma dheengadda arsii jechuudha gara naannoo saguree sana nachi ture dhiyootan jechuudha. Abaawoon naannoo san dhufaa jirti jedhani kama hin jirre kana jechuudha naannoo san itti seenanii jechuudha. Ummanni akka itti bulaaru hin beektan isin. Farda gaarii fardaa kana dur xaaxaa qaba. Gaarii fardaa kana yoo nama tirfiife sababa godhanii akkamiin nama tirfiifetee fi nama gadhaabatanii karaa makiinaa irratti irra deemaniitiin caccabsanii tumaadhaan. Haati ilma ofiitiif dubbataa jirtu lubbuu fudhattee jalaa dheessaa jirti jechuudha. Ati ka miidiyaa irra teetu kan ruuzii nyaattuuf kan hamburgaa nyaattu gadi bahi sagalee ta'e gadi bahiiti karaa tiiyuutariidhaanii biyya Awurooppaa keessa teettan akka asiin dura gaafa Jawaar hidhameetiin jedhe san gadi bahee diqqaa guddaan karaa irra bulee roobni isinitti caamee karaa irra teettaniitiin dheedhii nyaattanii bilcha qorraa nyaattaniitiin sagalee taatanii jechuudha hamma humna keessaniitiin ammas gadi bayaa kan Ameerikaa jirtu kan Jaarmaan jirtu kan Faransaa jirtu gadi bahii saba kan keetiif sagalee ta'e kan biyya keessaa garuu afaan qawweetiin bulaadha irmi abbaa gurguratee bulaa jira jechuudha. Amma motoriin sa'aatii lamaan booda karaa darbuu hin dandeettu gara arsii kanatti naannoo biraa hin beeku sa'aatii lamaan booda gara motoriin gadi baatee ol deebuu hin dandeettu gadi baatee ol deebita taanaan shan nyaata geessitee deebita. Ka du'aati ilmi sun kafanni sa'aatii jechuudha. Lubbuun ilma namaa bishaan taateerti biyya kana keessatti. Wallaahi ol jettee amma dheengadda naafii waliin arsii irraa dhufna jechuudha. Waan biraa harkaan qabna. Asheeta harkaa qabna. Asheeta baaqelaa cirannee harkaa qabna jechuudha. Asheeta baaqelaa san eessa geessitaniif sa'aatii tokko karaarra nu dhaaban makiinaa keessa nu buusanii. Eessa geessitan? Isin dubara eessa fiddan? Dargaggeessa karaa irratti arsii irraa kaatee haga finfinnee seentutti yoo xiqqaate si'a 90 makiinaa irraa gabbuusanii si fattashan. Eenyummaa kan kee akka waan diqaalaa wayii Itoophiyaa keessa dhalatteetti jechuudha. Eessa dhalatte eessaa dhufte basaawwannoo si mattaawqaa si gaafatan deebanii qaama kan kee guutuu si fattashan shaantaa kan kee uffata keessa jissanii fattashan an su'uudii jira moo eessa jira waan jedhu wayii gaafii natti dhagahame mataa keessa deebi'ee waan koyeetiin jiru na fakkaatee jechuudha. Ummata biyya keessa jiru gabbaaftanii ibiddatti hin guurinaati gadi baaftanii hin gurguratinaati isin warri miidiyaa jirtan gadi baayaa sagalee ta'aa saba keessan. Maaf ol jettee ija keessan alaalteen qaaqa ta'ee jira. Nama tokko katuman wallaahi dheengadda arsii keessatti taa'isha rabbiin natti ragaa halkan duudaa kan. Dheengadda sagureen keessatti
jechuudha. Ijoollee ho'i balbala shiishaa jala dhaabatti irra dhaabattee ijoollee sadiin tana teessiftee leebaa gommaa kanaan fuula keessa akkana jirti irra dhaabattee. Balbala shiishaa jala jirti beeku. Garuu manni shaarmuxaa manni shallee jechuudha kan biiraa itti dhuganii kan dhalaan kun paantii bichaadhaan dhaabattu barri afoo rakkoota kan qabu namni itti dubbatu hin jiru. Kabarri isaanii caffaru namni itti dubbatu hin jiru. Kan sakkaree karaa irratti akkana godhatu namni itti dubbatu hin jiru. Poolisiin akkana laaltee bira dhuftee jechuudha. Ijoollee sanniin irra gad dhaabatanii mataa keessa akkanatti gacciran. Ijoollee bari yoo xiqqaatte waggaa 12 waggaa 10 jechuudha. Tagalgala gaarii ariitee waa motora ariitee kaatee mana deebiftee kaatee gara magaalaa gayyaatu. Irra dhaabatanii akkanatti mataa gadi gacciran. Akka jarri namoomatti hin deebine. Akka jarri urmii ofii fixattutti jechuudha. Ijatti yatanaan arge wallahi rabbiin ijatti yatana haa jaamsu. Ilmi sun ijoollee sun deebitee namoomatti hin deebtu. Fakkiin ammoo dhaabattee laaltee jechuudha. Maaf dhaabattanii laaltaniif duubaan kun itti qaba kun ammoo asii odhiita gara biraa hin dhayan jilba keessa mogolee gara koronchoo lukaa mataa keessa gara biraa hin dhayan akka lubbuun isaa achi darbitu jechuudha. Ilmi namaa jirana harka afaan wallahi ummanni keenya ibidda keessa jira isin argitan. Anis gaafa biyya alaa jiru akkas jedhaa ture garuu isin argitan. Suuraa warroota mootummaa duraanii warra harmaaf harka nu ciraa ture san akka barbaadanii baajaajii irratti makiinaa irratti otoobisii irratti akka barbaadanitti alaabaa isaanii akka barbaadanitti fayyadaman. Garuu biyya kanatti ati alaabaan tun Oromoodhaa miti alaabaa Oromoo tana yoo sirratti argani ija dhiigaatiin silaalan. Garuu afaan Oromoo haasaya sunis kan ija dhiigaatiin silaalu sun. Alaabatti tana yoo sirratti argani amma abbaa gadaatii miti. Garuu wanni maqaa Oromootiin jettu wayii biyya kana keessa ni jirti. Garuu tana yoo sirratti argan ija dhiigaatiin silaalan biyya kana keessatti. Abaa'oo sirratti argu miti. Abaa'oo sirratti argan silaayyuu dhiisati qalamuudha jechuudha. Chaansiin ati qabdu qalamuudha. Jarana guddaallee haasa'ee dhiifamallee narraa godhaatti hamma dandeettaniin anarra as kaa'uu osoo hin taane kaanirra as kaa'uu osoo hin taane hanga dandeettaniin saba keessaniif gadi bayaa iyya haga dandeetteen gadi bayiitii dubbadhu bakka jirtu irratti. Kanaaf dhiifama narraa ta'aa hojii dhiisee jira. Haasaa isin haasofsantu na dubbisiise malee dubbachuu hin barbaanne. Dhiisi jechaa Aishaa dhiisi jedhiini adaraa rabbii jennu. No wallahi nama guban ani aadii rakkoon qaban lubbuun tiyya lubbuu Haacaaluu Hundeessaatiin garaagarummaa hin qabdu. Lubbuun tiyya lubbuu Haacaaluu Hundeessaatiin garaagarummaa. Ijoolleen Haacaaluu Hundeessaa dhiiga boo'aa jiraatan wallahi taasisa na dhageetta yoo rabbiin biyya kanatti fide waan arguu teettu ijoollee manaa baay'uunuu isaan irraa hin malle. Ijoollee waggaa saddeetii waggaa sagalii haadhaaf abbaa irraa ajjeesanii Finfinnee kana keessatti miizana qabattee olii gadi deemti. Miizana san irraa waa qarshii argachuudhaaf jechuudha. Argitee rakkatanii jechuudha. Ani rakkoon qabu ani rakkoon qabu laala rakkatanii jechuudha. Birrii takka si kadhatan daabboo naa biti jedhanii si kadhatan akkanatti makiinaa gommaa makiinaa jala deemanii daabboo naa biti rabbi jedhisi jedhanii si kadhatan. Abbaa faadhaan qabanii jechuudha. Abbaa faadharraa fixanii. Zabana wayyaanee san irraa qabanii jechuudha. Kanaaf biyyi maal keessa akka jirtu hin beektu ati Ameerikaa teettee quba as hin qabini Kanaadaa teettee quba as hin qabini biyya Arabaa keessa teettee akka barbaadde haasa'ini takka yeroo tokko haasofni biyyi dhugaadha jedhee yaadaan maaliif biyya Arabaa ta'anii achi asii waraana darbatanii jedhu dhugaadha achi teenne asii achi waraana darbanna malee waraanni sun eessa akka bu'u hin beeknu. Kanaaf jabaadha itti fufaa isiniin jedhaa miira keessaa bayaa ammoo yeroo waa namaan jettan godhatti isin calaa'u. Ati maal jetta? Tokko boru duutaa siin jedhaa jira. Boru duutaa? Isarraa yoo dhufte jettee sa'aatii ammaa kana du'uu danda'ama. Isarraa yoo gadi dhufte. Maal waan akkasii san hin qabu wallaa. Kunummaa orijinaala fakkaata. Ayee dhannaa dhiisi bakka atamma. Ijoommata waan maqaa waraabbii olii gadi hin fiide beektaa uummata sammuun jaraa tish tish tish
أنا ورابن كسني والله دمتان كبا ورابن مال جتشو موت ما ربسان جرو كان جران جوا أنا وكدبت وان بيجي كيس جوز دبت وان رب اللي أرجعوا نمل اللي أرجعوا قتي كنا تيجي أنا يو لبونتي يا كم هاجا جوار يوبانه لبونتي يا لبو دائما جي أسدلي غراها لا جرون غرا غرون مان قبضو سو غرا غرون مان قبضو دا ركون قب كنا وان تيجي إيش نمو هاسايا warri biyya arabaa jirtan haasaya. Atamma kaayiroo yoom deemta? Kaayiroo deemaa yoo hin jiru abboota akkaataa akka waatu bosona kana galiin na godhamee ta'anii makiina ma fe'ee achi na fidu dhabee malee. Wallahi maatti hin galle garuu. Deemta amma hamzuma santu si fuudheetiin olii gadi kaayiroo tana footuma. Okay, urjiitiya thank you biiftuu tiyyaa nooma argalatoomaa hundi keessaniyyuu I respect